hin soboon. Nuti gaazexeessaadha. Akka gaazexeessaa tokkotti information isin biraan gaamaleani waan sobaa uummata kiyya biraan hin ga'u. Kanaaf akka sobaatiin nu fudhatina. Itti aansuudhaan jalqaba irratti guyyaa har'aa mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota shororkeessummaadhaan shakkaman jedhu uummata Harargee keessatti mana hidhaa waggaa 23 hanga waggaa 1.6 guyyaa har'aa adabaa oolee namoota 16 ol guyyaa har'aa mana hidhaa waggaa 23 kaasanii hanga waggaa 16tti itti murteessanii namoonni kun yakka shororkeessummaatiin shakkaman jechuudhaan mootummaan akkuma isin agartan san maqaa isaanii wajjin tarreessee jira. Kuni maaliif akka ta'e hin beeknu odeeffannoon jiru kana namoota kanarratti waggaa 23 irraa kaasanii hanga waggaa 6 fi ji'a tokko akkasumatti waggaa tokko haga ji'a jahaatitti itti murtaa'ee jira. Daawwattoota keenya odeeffannoon biraa gaggabaaban jalqaba gurra isin buufnu naannoo Amaaraa keessatti guyyaa har'aa lolli itti fufee jira. Raayyaan ittisa biyyaa akkuma tarkaanfii faannoo irratti fudhatuun itti jabeessee itti deemee jira. Isa kana qofaa miti. Hiriirri guyyaa har'aa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffame. Hiriira kanarratti naannoo Amaaraa keessatti barattoonni yuunivarsiitii hiriira gaggeessuudhaan barattoota kanarratti mootummaan loltoonni naannoo san jiran milishaa fi liyyuu haayilii naannoo Amaaraa barattoota kanarra dhukaasee barattoota kana bittinsee jira. Isaan keessaa namni miidhamee siin jira jedhamaa jira. Hanga ammaatitti ammoo namni ajjeefame informationni nun qaqqabne. Odeeffannoon biraa daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo dhimma Itoophiyaa fi Sumaaleeti. Itoophiyaa fi Sumaaleen akka waliigaltee Ankaraa biyya Turkiitti godhanii as dubbiin Sumaalee fi Itoophiyaan lash jedhee ture. Garuu keessoodhaa Pirezidaantiin Sumaalee akka aangoo gadhiisu manni Sumaalee murteessee jira. Jaalatee jibbee pirezidaantii Sheek Muhammad itti fufuu hin danda'u. Galumaa galatti inni yeroo dhiyootti aangoo irraa ni kaafama. Filannoo Moboora Sumaalee keessa godhamu irratti illee callaa filannoo san dorgomee hinjifachuu wanni ni danda'u takka illee hin jiru. Isa kanaaf wal qabatee amma guyyaa har'aa mootummaan Sumaalee ifa godhee jira. Warroota bara haaraa kanarratti nagaa Sumaalee keessa kabachiisan jechuudhaan biyyoota akka Burundii, Jibuutii fi biyyoota kanneen biyyoota biroo maqaa isaanii baasanii jiranii. Isa kanaan wal qabatee Itoophiyaa fi Masrii maqaa isaanii osoo hin baasin hambisee jira. Isa kanaan wal qabatee dhimmi Itoophiyaa kuni akka mootummaan Tarkii Erdogaan biyya Turkiititti waliigaltee kana godhee kaasee Itoophiyaan kanarratti hin hirmaatti jedhamee odeeffannoon dhufaa jira. Marii godhaa jirra dhimma Itoophiyaa irratti jechuudha. Mootummaan Sumaalees dubbatee jira. Walumaa galatti warra amma maqaan isaa ifa ta'e keessa maqaan Itoophiyaatis maqaan Masriitis hin jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kuni informatiina odeeffannoo waqtaawaa isin dhaga'uu qabdanidha jechuudha. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo. Itti aansuudhaan odeeffannoon keenya ijoon har'a isin irraa dubbachuu deemnu waan yeroodhaan wal qabate odeeffannoon ammaaf jiru gaggabaabaan qaqqaalii wanni isin dhaga'uu qabdan isa kana. Amma gidduu kana xiinxallaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akka inni gad dhufee mootummaa kanaan amma booda wal dura dhaabbannaa waan dandeenyeen hin dorgomnaa mootummaan kun deebaa yoo deebuu baate innis ammoo kana caala uummata keenya miidhuun qabu jechuudhaan Jawaar Mohaammed gara miidiyaa BBC Afaan Oromootiin intervii godhee BBC Afaan Oromoo irratti haasa'a Jawaar godhe kanaan wal qabatee namoonni hedduun yaadni sun isaan taane duula hama geggeeffamaa ture. Isa kanaan wal qabatee guyyaa kaleessa ganama viidiyoo laayivii yeroo dheeraa seennee gabaasa sanis ni gabaasaa turre. Rakkoon Jawaar Mohaammed irratti dalagame dhimma galmi namni baay'atee lakkoo taluutii miti lakkoo siyaasaati. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Keeniyaatiif waan mootummaan Keeniyaa gaafate waan kanaan dura hin taane tokko waan guddaa godhe. Suni mistira biyyaa waan jedhamu sanii waan isinitti himuu qabnu miti. Waan himamuu qabu jira waan isinitti himamuu qabne jira. Kanaaf jecha mootummaan Keeniyaa Jawaar Mohaammed akka kitaaba inni achitti eebbifne dhiibbaa godhuu danda'ee jira. Akkamitti mootummaan Keeniyaa sadarkaa kanatti osoo biyya dimokiraasii ta'u osoo nagaa achi keessatti biyyoonni Awurooppaallee Keeniyaan biyya gaarii jedhanii ilaalan akkamitti waan kana haysisuu danda'e ka jedhuuf mootummaan Itoophiyaa akkuma beektan Keeniyaa wajjin dippiloomaasii gaarii qaba. Kana qofaa miti nama achi jiru hin beektanis. Namni Keeniyaa san keessa jiru ambaasaadar Baacaa Dabaleeti abbaate. Yoo ka beektu taate hin beekta. Yoo kan beekne taate anatu siif himaa dhageeffadhu. Baacaa Dabalee jechuun nama akkamii akka ta'e ni beektan. Baacaa Dabalee jechuun ajajaa ol aanaa raayyaa ittisa biyyaa yeroo lola Tigraay irratti geggeessaa turanitti nama adda durummaadhaan Tigraay wajjin waraana geggeessaa turedha. Ni beektan yoo ta'e Baacaa Dabalee. Baacaa Dabalee jechuun nama gaafa Tigraay irratti lola geggeessu ilmoon Amaaraa ka dhalattu ka Tigraay irratti lola hin kaafne bishaan taatee haa haftu nama jedheedha. Baacaa Dabaleettu ambaasaadara Keeniyaa godhee muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad muude. Gatii kanaaf jecha ni beektan Baacaa Dabalee nama akkamii akka inni ta'e. Sanii miti waan sanii olii hojjechuu nama danda'udha. Gatii kanaaf jecha qabee wix godhee achi keessatti seera kabajamu ani wannan gammade takkatti baguma namarra rakkoon hin gayini baguma namni biyya san keessa qabamee hidhamini gammachuun kiyya guddaan san ture. Akkuma informatiina san dhaga'een gabaasa sin biraan ga'e. Namoonni baay'een ammoo Jawaar jecha akkasii jedhee Jawaar waan sirrii barreesse. Jawaar ka jiru biyya Oromaa keessa. Biyya Oromaa keessatti akka Oromiyaa keessaa san mootummaan na dhoorge jedhee jeequmsa kaasuu hin danda'u. Sababa galmi hanqateef karaa ijoo yaada bareedaadha. Kanaaf jecha namni achi jirus ambaasaadar Baacaa yookaan jeneraal yookaan leetinaal jeneraal Baacaa Dabaleetii jechuudha. Har'a mootummaan Itoophiyaa ambaasaadara godhee achi kaate. Kana beekuu qabdan uummanni keenya qeerroon Keeniyaa keessa jirtan
akkasuma namoonni akka Jawaar kuni gonkuma Keeniyaa keessa jiraachuun qaban dhugaa rabbii isinitti himaan waan kanaa olii waan badatu dhufuu danda'a gatii kanaaf jecha gadduun qabdanii isinit dhagaamuun qabu kitaabni haqamuun baga haqamee waan gaariidha nuti hayyicha kenna akkaan jaalannaa Jawaar Mohammad nama ummata kana fayyadu kaleessallee fayyadee gara fuulduraatittillee nama ummata kana bu'aa buusuu danda'udha gatii kanaaf jecha wanti dalagame isa kanaa jechuudha rakkoo biraa waan baay'ee ture ijoollee achi ture yoo gaafattan waan baay'ee jira sodaachisaa baay'ee geggeeffamaa ture namoota achitti rakkoon irra ga'uufis itti gaafatamaan si jedhanii Jawaariin haala kanaan akka inni rakkoo kana mara keessa galuu godhaa turanii waliigalatti ka Jawaar Mohammad akka galmi sun haqam godhee waan ammoo ummata tasgabbeessu sababa galmi guuteef nageenya ummata kanaa eegsisuu dandeenyu jedhamee waan jedheef waan akkasii barreesse galatoomii jennaan Jawaariin. Isuma kanarraa ka'ee Haftaamuu Lammuu ni beektan Haftaamuu jechuun goddanyaa Jawaar Mohammad ture waytii Jawaar gara biyyoota Awurooppaa kana keessa deemu Haftaamuun Jawaaritti dhiyaataa haga biyyatti galees waan hamtuu Jawaar dubbatee hin beeku garuu Haftaamuudhaaf abbaa giddiidhaafis Muhammad ibn al-Jaziraatiifis hawaata akka isinitti hima abiyyi deeggaraa mirga guutuu qabda dhugaa rabbii isinitti hima laakiin ammoo namni qalbii qabu namni sammuun isaa dalagu Hangaasaa Ibraahimii fi Taayyee Danda'a irraa barachuudha qaba yoo akkuma Hangaasaa Ibraahim san gadi baanee miidiyaadhaan Jawaar irratti duulla waanuma Taayyee Danda'aatiif Hangaasaan goone goote jettan Taayyee Danda'a waan ta'e ija keessaniin argitanii jirtan Hangaasaa Ibraahim waan ta'e ija keessaniin argitanii jirtan ummata keessaa galee Taayyeen Danda'a qaallittii buufamee lubbuu isaa dirasiif jecha maatiin isaa baafamee karaa raggatame si galee mootummaa jechuun isa kana laakiin isin ammoo wannan isinii dhaamu ummata keessan keessaan bayna erganan isinii dhaamu kana yoo dandeessan mootummaa deeggara laakiin Jawaar Mohammad kuni wallahi isinii kakadhaa isin irratti rakkoo ga'uuf itti gaafatama mootummaan isin baraaruu hin danda'u dhugaa isinitti himaan isinin soboon Jawaariin balaansii inni qabus hin beeytan nama isa jaalatus hin beeytan dhiibbaa inni godhuu danda'us hin beeytan isin ammoo nama nagayaati nama akka Taayyee Danda'a fa'aa sanis waraanaan eeggamaa ture miti ijoolleen amma waan akkanaa godhaa jirtan abbaa giddii irraa kaasee Haftaamuu Lammuu irraa kaasee dhugaa rabbii isinitti hima laakiin ammoo yoo akkuma Taayyeen faati Hangaasaan faa Jawaariin faa irratti duultee Haaji Buttaan akkas ta'e maarree ta'e Gaashee Girrisaa abbaa Girrisaa dubartii 100 ulfeesse dubartii 1000 ulfeesse Hangaasaa fi Taayyee san kakoona ittaan san mirga guutuu qabdan laakiin isin hin baasu dhugaa isinitti hima Jawaar ammoo osoo waan feetan isin gootanii waan itti aman irraa nama of duuba deebi'u miti har'aa ummata Oromoo kumaatamaan isa jaalatu kanaa miti hawaasa bal'aa akkana isa jala hiriiru kanaa miti ummata Oromoo ka har'a Jawaariif akkana TikTokiin Feesbuukiin dhiphate kanaa miti biyya keessa warri jirtanis wallahi sii kakadha mootummaan nagaa kee eeguu hin danda'u Haftaamu nagayaan jireenya kee jiraadhu nagayaa yuutuubii kee dalagadhu mootummaa deeggaree akka barbaaddetti Jawaari dhiisi Jawaar irratti hin qoosin Jawaar ittiin ashoofin Haftaamuu waan dubbatte laali Jawaar kitaaba keenyatti eebbisuu isaatiif gadda qabnaa asitti osoo nu eebbiftee gammachuu kennaa jedhee ture Haftaamuu Lammuu biraan gaya garuu nuti Haftaamuudhaan jennu Keeniyaa keessatti waan dalagame argitee jirta mootummaan Itoophiyaa amma bulchu kuni isa malee paartiin biraallee akka jiraatu hin fedhu isa malee namni waan biraallee akka hojjetu hin fedhu namnis akka dorgomee isaan faana waa dalagu hin fedhu kuni ejjannoo mootummaa Itoophiyaati laakiin biyya ambaa keessattuu iyyuu akka Jawaar Mohammad kitaabaan eebbifanneef dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa godhe ija keessaniin argitanii jirtan namoonni amma duula Jawaar irra bantan namoonni kaleessa hawaasa kana waliin turtan wanti kun isin miidha hawaasa kana keessaallee baatanii kophatti jiraachuu hin dandeessan tarii ganda namaa dhaquun keessanii dhoolu amma fakkeenyaaf dachiisi koomandoo akkamitti deemtan ummanni jakamiin isin laala Harargee akkamitti dhayitan ummanni jakamiin isin laala waan baay'ee ulfaata kanaaf jecha mootummaa deeggaraa mirga keessan wanta kan deeggarinaa isiniin hin jennu maaliif jennaan dimokiraasiin jiraachuu yoo baatu mirga keessanii abbaa feetan deeggaruu mirga qabdan garuu hayyuu Oromoo hin xiqqeessina Jawaariin kun ammoo waan inni dubbate takkattiin waan rakkoo qabu miti waan biyya san keessa jiru qaala'iinsa jireenya rakkoo biyya san keessa deemaa jiru gibira irraa kaasee saamicha waan dalagamaa jiru kama waliin argaa jirru fakkeenya ajjeechaa uummata irra deemaa jiru biyya san keessatti lubbuu namoota kumaatamaattuu badaa jira gatii kanaaf jecha mootummaan deeggarinaa inni isin falmuun sirrii miti laakiin ammoo Jawaariin arrabsuun isin hin fayyadu hawaasa keessaa isin baasa nama kaleessa isin jaalatu biratti isin bushoes fakkeenya Taayyee Danda'aa fudhadhaa isin hin jaabar Jawaariin namni akka Taayyee Danda'aatiif Hangaasaa arrabseen jiru Hangaasaan Ibraahim booddee gaafa lubbuu isaatitti dhufte gadi bayee Jawaar Mohammad nasu balleesse yaa Jawaar Mohammad dhiifama naa godhi na dogoggorsanii jedhee dhiifama gaafate Taayyee Danda'aa
Jawaar Mohaammed irratti duulee lubbuu isaati irratti murteesse gaafa kaanii waan isa mudate argaa turtan mana hidhaa seene. Waan inni ta'e argitan kan waliin agarre. Kanaafuu isinillee bifa haarawaan bakka taa'ee fangaasaa buunee Jawaar irratti duulloo jettan taate ani dhugaa isinitti himaa isin miidha malee Jawaar hin miidhu. Garuu waan takkatti isinitti himu anjala sararee. Jawaar akka marattuu mootummaa kanaa yoo achi garagalee qabsoo waliin geggeesse akka inni injifannoodhaan xumuraan isinitti himan dhugama isinitti himan kan. Maaliif jennaan istiraateejii qabsoo beekaa bakka nagaa isaa eeggatte taa'ee qabsoo barbaade geggeesse mootummaa kana dhiibbaa cimaa irratti gahuu hin danda'a. Gama dippiloomaasiitiinis gama biyya keessaatiinis jechuudha. Kanaaf jecha isin uummata keessan keessaa hin bayinaa mootummaan siluma mootummaadhaa akka barbaade godha abbaa barbaadeen hin abbaa barbaadeen hiika. Jawaar ammoo mootummaan kun karaa kanarraa dhaabbachuu qaba jedhee mormuu mirga guutuu qaba. Akka hoggansa paartii tokkootitti akka nama siyaasaa tokkootitti. Kanaaf jecha Muhammad ibn al-Jaziiraa ammoo dogoggora guddaadhaati. Jawaariin haala saniin tuffachuun kee, Jawaariin akkas jettee arrabsuun kee, Abiyyiin Ahmad haati tiyya nugusaa jettee gaafa ani waggaa haganaa natti himte jedhee viidiyoo muummicha ministeeraatu jira. Yoo ragaa qabatamaa barbaadde viidiyoo sitti argisiifna. Ijoolleen nu jala jirtan warri miidiyaarra jirtan viidiyoo san Muhammad ibn al-Jaziiraati erga. Jawaar nama arrabsu obboleessoo har'aa miti. Akka gaafa qabsoo kana jalqabeeti abbaa fedhe deebiin deebisu. Sigaltee Jawaar gatti ba'ee nama arrabsu hojii hojjeturraallee dhaabatu gara fuulduraatti deemu malee ufduu bal'aalu Jawaar Mohaammed. Kanaaf haadha Abiyyi Ahmad tuqe warri jettanii akkasitti tooftaadhaan goonee milishaa haaraa taanaa yookaan ammoo bakka taa'ee fangaasaa buunee nuti amma taraan keenna hoo kataa taate sun dogoggora. Jaraafuu homaan goone isinillee homaan goone. Kanaaf jecha hawaasa keessan kan isin jaalatu keessaan bayinaa. Jawaar irratti duultanii dhiistanii Jawaariin ka jaalatu kumaatama jira. Jawaar irraa kafalmu kumaatama jira. Jawaar faana ka hiriiru kumaatama jira. Jawaar irraa difeensi ka godhu lakkoofsan qabu dhugaasitti himaan. Itoophiyaa isin keessa jirtan san keessa parsantii 80% Jawaariin deeggara uummanni Itoophiyaa. Waan isin dalaydan bakka isin ooltan bakka isin bultan achi taa'ee uummanni waan isin dalaydan guutuu Jawaar biraan gahuu danda'a. Bayaagala keessa nama isin faana taa'ee dhimma san Jawaariin gahuu danda'u jira. Kanaaf jecha waan barbaaddan godhaa mootummaa deeggaraa mirga guutuu qabda. Jawaar irratti duuluu dhiisa. Jawaariin diqqeessuu dhiisa. Jawaar akka nama siyaasaa tokkotti mootummaa mormuu mirga guutuu qaba. Paartiin kamuu mootummaa tokko mormee yoo danda'e ofii isaatii injifatee biyya san bulchuu mirga guutuu qaba. Jawaar akka nama tokkootitti mootummaa Itoophiyaa falmee yaadaan injifatee aangoo fudhatee biyya san bulchuu mirga guutuu qaba. Seerrillee akkasuma jedha. Isinis yaadaan ammoo yoo dandeessan waan barbaaddan dubbachuu dandeessan. Garuu Jawaarii waa jechuu akkami akkana goota. Waan itti dhagahame hawaasni itti booyaa jira. Uummanni Oromoo maanurraa cal'istee guyyama ayyaanni waggaa gahe dhuftee baga isiniin gahe nuun hin jedhinii gabbayii qabsaa'ii jechaanii turre. Alhamdulillah. Jawaar dhufee rakkoo uummata Oromoo dubbachuun isin gammachiisuu qaba malee isin gaddisiisuu qabu. Kanaaf namoonni ammoo walirra duulaa jirtan warroonni ammoo Jawaarii waa jechaa jirtan dhaabbadhaa. Warri kaleessa waa Jawaariin jedhe iyyuu salphatee diqqaatee alaagalee namaa gad ta'e. Har'a warra akka hangaasaa mee miidiyaa irraa eessa dhaqan? Taayyee danda'a waan isa mudate argitan. Jara kana lamaan caalaa namni Jawaariin arrabse hin jiru. Dhugaa sitti hima. Kanaaf jecha piliis hojii keessan dalagadhaa. Mootummaa deeggaraa mirga guutuu qabdanii garuu Jawaariin hin tuqinaa. Maal gootanii isa arrabsitan inni naman tuqu yaada isaa mootummaa qeequu mirga qaba jechuu barbaanneeti. Daawwattoota keenya odeeffannoon biraa immoo paartileen siyaasaa biyya keessaa mormitoota hedduun ibsa baasanii jiranii mootummaan Itoophiyaa haala kama jiru kanaan dogoggora. Kanaafuu karaa nagaatiin dhufuu qaba, waraana dhaabuu qaba, waan dalagaa jiru hundarraa of qusachuu qaba. Mariin biyyoolessaa amma geggeeffamaa jiru kunis fudhatama qaba jechuudhaan paartiin hedduu waliin makamanii ibsa baasanii jiran. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo itti aansuudhaan kaa Jawaar Mohaammadis gama Awurooppaatitti kaa kitaabni isaa kan eebbifamu nu biratti biyya Jarmaniititti jechuudha jalqaba. Achirraan qaxxaayin ammoo Faransaadhaa, achirraan ammoo qaxxaayin ammoo Amsterdam jechuudhaan Neederlaandii, achirraan UK kaayine aanu biyya inni deemu Norway bakka fedha jira. Kanaaf jecha warroonni Jawaar dinqisiifattan hundi keessanuyyuu hin gaddina isinitti dhaga'amuu hin qabu. Namoonni ammoo Jawaar biyyattuu kitaaba eebbisuu qabatanii sadarkaa sanitti Jawaarii duulaa turtan waa maraa hubattan jennaa. Daawwattoota keenya yuutuubii keenya sabiskiraayib godhadhaa. Yuutuubii keenya sabiskiraayib godhadhaa. Odeeffannoo waqtawaa o'aa gurra isin buusuu itti fufna waan ta'eef kanaaf yuutuubii keenya sabiskiraayib godhattan kabajaadhaan isin gaafannaa. Ammaaf odeeffannoon guyyaa irraa qabannee isinii dhiyaanne kana yeroo gaarii nu qabadha. Nagaatti.